Tole hordoftoota YouTube chaanalii kiyya jira jirtu baga jiraatanii har'a seenaa tokko isinitti hima yeroo baay'ee jechuudha calliseen kan isinitti himu waan isin barsiisuu danda'u waan irraa barattan waan fakkeenya isinii ta'u barumsa jechuudha kanan fidee dhufu jechuudha calliseen kan dhufu kanaafuu haga dhumaatti dhaggeeffadhaa sheerillee godha laayikii godha YouTube konaa guddisaa yoo isin faana dhaabbattan malee yoo isin gargaartan malee haamileen godhadhu YouTubein ko isin guddatu jechuudha laayikii naa gochuu subscribe naa gochuu share naa gochuu hin dagatinaan jedha lammiitu lammiidhaaf dhiiga waan jedhamuuf jechuudha na seenaa har'aan isiniif fidee dhufe mucaan tokko jira ture gurbaa wayiiti. Gurbaan suni biyya Kanaadaa deemuudhaaf kan inni qophaa'e biyya Kanaadaadha eessuma qaba ture. Eessumni isaa sun Kanaadaatti si fudhadha jedhee piroosesii jalqabeefi. Kanaadaatti si fudhadha jedhee piroosesii jalqabeefi jala mureetti akka Kanaadaa deemu akka fudhatuuni akka ispoonsarata bakka waan hundumaa godhu sirriitti itti hime jechuudha. Isaa booda mucaanii Kanaadaan deemaa jedhee waan of amansiisee fi biyya keessattillee waan kanaan dura hojjechuu socho'ullee dhiiseera baqqaan. Manni isaa hundumtuu Kanaadaa kan jedhu bichaadha. Wayyaan uffatu Kanaadaa, caammaan ni kaawwatu Kanaadaa, mana isaa keessa poosterii ni lalaxxafate Kanaadaa bakka. Already inni Kanaadaa deemee guddachuu jijjiiramuudhaan sammuusaa amansiiseera. Bakka kanaaf mana keessa taa'a yeroo eeggata jechuudha yerootti viizaan dhufee fi tikeettii asii kutatee deemu yeroo sana eeggata jechuudha. Eessumni isaa yerootti bilbilaa fi hin dhuftaa hin deemtaa jedhee jajjabeessaa gahaa jira jedhaanii osuma akkanaan jiru hiriyaansa tokkottillee hime hiriyaa dhiiraa jechuudha. Hiriyaansa sunis isa gargaareenillee Kanaadaa gaafa deemtu ati anaanna fudhattaa na gargaartaa jedhee jechuudhaanis isa gargaaruudhaaf hedheetu Kanaadaa uffachuu jalqabe jechuudhaanis wayyaa shurraabii Kanaadaa jedhu caammaa naannuma wantoota tokko maqaa Kanaadaatiin hojjetaman kana hiriyaasaallee uffachuu jalqabe jechuudha. Asuma akkanaan adeemu taa'ee eegu guyyaa tokko eessumni isaa dawwalee fi piroosesii ansii jalqabe sun feelii godhee jedhe. Si jalaa kufee sababa isaa hin beekamne si jalaa kufee jira. Lammataa yoo si yaalame malee inni kun kufeera qaama gochuu hin danda'amu jedheen. Hamma kana eegee hamma kana hiriyoota koo maalikoo hojii koo kan duraallee hojii qansiraa hojjeta hojittiillee dhiisee Kanaadaan deemee safarri namni hundumtuu na baree keemo. Qaama gochuu hin danda'amu yoo yaalamee fi kan biraa yoon si yaale malee inni ammaa si jalaa kufeeraa jedhe. Mucaan immoo baay'ee eegaa ture jechuudha. Yeroo baay'ee fudhatee eegaa ture. Namoonni ollaa safara sanaa bakka hiriyoonni isaa hundumtuu kan isa faana hojjetanillee akka inni Kanaadaa deemutti beeku bakka jala murameera jechuudha Kanaadaa deemuunsaa. Ammatuma akkas jedhanii kana gaafa dhaga'u baay'ee gaddee mana isaa keessa waan jiru Kanaadaa kan jedhu hin kukkutee uffatoota isaa waan Kanaadaa hundumaa hin kukkutee abdii kutatee bakka kana boodaan naman ta'u jedhee hojii qoshee duraanii hojjedhullee Kanaadaan deema jedhee dhiisee hiriyoota tokkootiin illee tokkoon isinin fudhadha isinin gargaara Kanaadaan nan deema jedheen ture. Amma akkamiin godhaa eessa lixeedhee mucaan waan godhu wallaale jechuudha. Baay'eetti dhaga'ame jechuudha. Dhuguma namni tokko waan tokko gochuudhaaf yeroo murteessee ka'ee guyyaa isaa yeroo eeggatutti guyyaa wanti sun isaa ta'u yeroo eeggatutti waan biraan naa dhagahamu baay'ee namatti ulfaata. Fakkeenyaaf dubarri tokko heerumuudhaaf guyyaa heeruma ishii sana qabamee fi guyyaan heerumni ishii sun qabamee guyyaan torban tokko kan guyyaa muraasni guyyaa 5 yeroo hafu otoo wanti ta'e wayi uumame akka 5 hin heerumneef uumame maal of gooti durbisu intalli sun maal of gooti akka kanaa jechuudha. Baay'ee ulfaata. Mucaan kunis nan deema jedhee Kanaadaa deemuudhaaf qophaa'e waan hundumaa mijeessee erga fixee taa'etti sabbar zeenaa akkasii dhagaa jechuudha. Baay'ee gaddee manatti ol deebi'ee balbala cufatee bakka hin gaddee bakka hiriyaansa sun faana bu'ee sossobuu jalqabee Kanaadaa bichaa dhaqanii kan jiraatan jedhanii Kanaadaa bichaatti kan namni jijjiiramu Kanaadaa bichaatti kan namni guddatu jedhee gorsuun jalqabee
bakka isuma sammuusaa fireeshi gochuudhaaf jedhee manaa bahuu dideera giddiidhaan fuudhee manaa bahee gaaf tokko jechuudha. Naa mucaan baay'ee mucaan sun barateera. Nama barate dhallee garuu hojiin arganne malee jechuudha. Itoophiyaa keessatti barachuu baattee hojiin hin jiru. Akka carraa warra hojii argatan malee namoonni baay'een baratanii xumuranii hojiin argatanii maalii bakka waan baay'ee jira waan ta'eef mucaan kun illee baratee xumureera eebbifameera hojiin qabu garuu sababuma kanaatiin kan inni Kanaadaayyuu deemuu barbaade jechuudha. Na gaaf tokko hiriyaansa suni kottuun baana jedhee fuudhee bahee otoo karaarra deemanii intala soorisaa tokko intala abbaa qabeenyaa tokko wajjiniin karaarratti isaan argite jechuudha. Konkolaataa ooftee deemtu karaarra wakii gochaa jiru waan ta'eef woxaa jedhanii katamaarra bahanii adeemaa jiru waan ta'eef isheen konkolaataadhaan isaanitti dhuftee bakka waaqumatu isaanitti fida mucaa sanaaf itti fidanatti fakkaata itti dhuftee konkolaataa dhaabdee fi kottas hin fudhadheen deema jettee yeroo sana isaan hin didan jechuudha. Didaniina kottas hin fudhadheen deeme katamaa seenaa magaala seennee chumaanii bakka jetteen walitti fidamtiire. Seenanii konkolaataa ishee seenanii wajjin magaalaa keessa seenanii kaafteeriyaa tokko seenan jechuudha. Mana bashannana wayii jechuudha. Isheen jara sana guyyaa sana affeerteeni akkanumatti jechuudha. Affeertee bilbila isaanii irraa fudhattee addaan bahan. Isa booda bilbiluu jalqabdee mucayyoon sun jechuudha. Jara lamaan bilbila isaanii fudhattee wal baraniiru waan ta'eef mucaasa kanaa bilbiluu jalqabde sabbaa Kanaadaa deemuudhaaf Kanaadaan jalaa feelii ta'ee bilbiluufi jalqabde wal barreeyyetteni hiriyaa walii taana jetteen jechuun hiriyaa naasin hin jiru hiriyaa noormaali akka dhiiraaf dubaraaf dhiiraaf hiriyaa waliin taane akka kana hiriyaa walii ta'uudhaaf walii bilbiluu isheen bilbilaaf egaa mucaan maal qabaa miti ofiisaayyuu abdii kutateera jireenyaan barbaadu yoo bilbiltuuf iyyuu kaasu takkan kaasa takkan dhiisa. Ituma jettu konkolaataa qabdi waan ta'eef isheen deddeemteetu arguun jalqabde geessuu jalqabde mana isaatiin illee gahuu jalqabde iddoon kireeffatee jiru illee dhaqxee ilaaluu jalqabde inna gaaf tokko mana isaa fa'aa dhaqxee shiroodhum muxxiifaa biddeen feestaalii gurraachaan biteefaa ishee nyaachisee nyaattee qaama gochuu hin dandeessu hiriyaadha waan ta'eef hiriyaa taana jetteen nyaattee gaaf tokko mana warra ishiitti fuuteenii galte hiriyaa kooti jettee jechuudha. Jaalallee toon taane noormaali jechuudha akka kanaan walitti dhiyaatte. Inna mana warra ishii maatii ishiitti fuutee galte manni isaan abbaa qabeenyaa waan ta'aniif abbaan ishii qabeenya baay'ee qaba. Kaampaanii illee qaba abbaan ishii mana jireenyaatti isa fuutee galte guyyaa tokko isa affeerte jechuudha. Inna mana sooressaa waan ta'eef inna mana abbaa qabeenyaa mana sooressaa waan ta'eef nyaanni baay'ee tokko gosa baay'eetu dhiyaate. Mucaan gosa baay'ee miti gosa tokko caala argee hin beeku. Inna hin dhiyeessa ammas hojjettuun jirti waan ta'eef ammas hin gahu jedha mucaan ilaalee hin gahu maali kun waamicha qabdu moo eenyuufidha jedhaan hin kolfiti intalli teessee hin kolfiti. Inna hamma sana hundumaa dardaramee guyyaa sana affeerteeni hin galee isaa booda bakka barbaaduun jalqabdee silkii dawwaltii fi dhaqxee manaa fuutiin hin bashannansiisti wajjii mashiitiin jechuudha hin bashannansiisti isaa booda isaanii utoo akkanaan waliin jiranii erga gaafa mana isaanii dhaqeeti hiccitii isaatti himate jechuudha. Waan isa mudatetti himate jechuudha. Sirrii miti waan ta'eef ilaalchisa adeemsisa waan inni godhu hundumaa sirrii miti waan ta'eef isheenis hin gaafatte maalni rakkoo qabdaa'u. Yeroo tokko nagaa taata yeroo tokko nagaa miti yeroo tokko mul'atta yeroo tokko dhokkatta yeroo tokko tuma jirtu hin jiru jetta. Nagaa miti maalni rakkoo hin jenna rakkoo akka qabu akka Kanaadaa deemuuf jalaa kufe itti himate. Isheenuu Kanaadaa bichaa miti jireenyi kan jiru Kanaadaa qanii bichaa miti kan jijjiiramni danda'amu biyyuma keessatti hojjetanii nama ta'uu hin danda'ama jijjiiramuun hin danda'amatte baay'ee isa gorsite jechuudha hin jajjabeessite jechuudha. Biyya keessatti maaltu hojjetama? Ani erga digirii fudhadheeti waggaa 3dha hojiin qabu ergasii
eessumni koo Kanaadaatti si fudhadhanaan jedheetu otoo akka kanaan taa'uti Kanaadaanis na jalaa kufe an kana booda abdii qabu. Atiyyuu na faana zin jettee nan barbaadin natti hin deddeebi'ini jedheen guyyaa sana jechuudha. Isheen kanan isan dhageenye ilmatti deddeebite gara boodarraa abbaa ishiitti himte. Abbaan ishii hojjettoota baay'ee qacareetu kaampaanii keessaa hojjechiisa waan ta'eef abbaa ishiitti himte nama akkasii faana wal bareeni mucaa akkasiitidha. Kanaaf akkas nama akkas baratee mudannoo akkasii immoo qaba maatiin isaa hiyyeeyyiidha jetteetu abbaa ishiitti himtee fi abbaan ishii rakkoo maal qabaree ergi barateera ta'e ufee haa hojjetu hojii haa hojjetu namoonni kaanis qacaramanii hojjechaa jiru waan ta'eef warreen akkas rakkatan immoo gargaaruun iyyuu gaariidha jedhe abbaan ishiis nama gaariidha jechuudha. Kanumaanii mucaa sana abbaa ishii faana walitti dhiyeessite abbaan ishii akka hojii sana hojjetu hundaa'amu hojii hojjete osoo hin taane manaajarii kaampaanii sana akka inni ta'uu fi itti himee qacaree mucaan guyyaa sana kaasee suufii uffatee mana isaa keessa qodaa duratti televezyiinii faa ishee duratti sana faa qodaa duratti sana fuudhee namoota isaa gadi qabeenya hin qabne hiyyeessotaa kenne. Bakka yeroonni kana kennu namoonni kaan jechuudha Itoophiyaa keessa taa'anii nama waa kennuu hin danda'amaayyuu jedhanii as keessatti hojjetanii nama waa kennuu nama gargaaruu hin danda'amaayyuu jedhanii danda'ameera bakka jijjiirameera jedhe. Akkasitiin mucaan suni seenaansaa jijjiirame siniin jedha. Kanaafuu namni tokko carraasaa waan tokko qofaarra kaa'uu hin qabu. Jireenya isaa waan tokko qofaarra kaa'uu hin qabu. Kanaadaa yoo kufe Itoophiyaa keessattis Kanaadaa ta'anii jiraachuu hin danda'amu. Kunoo manaajarii ta'ee yeroo muraasa booda danda'amu mana isaa keessa qodaa duratti iyyuu baasee qodaa haaraa gashatee jireenya bakka qulqullaa'ee ofiisaa iyyuu mucaan duratti mataa hin qabne suufii karabaataa uffatee deemuu jalqabe. Namoonni ajaa'ibsiifatanii maal argattee Kanaadaa deemtee uftee moo jedhaniini lakkii Itoophiyaa keessatti Kanaadaan baname jedheeni. Kanaaf wanti mucaa kanarraa baratamu waan lama jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee carraan isaanii tokkuma qofaa se'u. Jireenyi isaanii tokkuma qofaa se'u. Bara jiraannu keessatti namoonni waan baay'ee yaalu waan baay'ee jalaa kufaa waan baay'ee yaalu waan baay'eenis isaanii milkaa'a. Kanaafuu akkasuma namni illee yoo nama tokko jaallatee nama tokko dhabe nama sana bichaa jireenyi isaa nama sana bichaa faana akka waan ta'utti yaade namoonni baay'een namni maraatu jira. Namni isaa booda abdii kutatu jira. Namni deebi'ee hin jaallanne jira jechuudha. Kun sirrii miti. Kanaafuu jireenyi dhala namaa lafarra yeroo jiraatanii rakkina qabdu garuu rakkinicha mo'eera jedha akka Yesuus jechuudha. Kanaafuu rakkoon namarra gahaa keessaas hin ba'amu hin mo'amas jechuudha. Kanaaf abdiin kutatina carraan tokko qofaa miti. Bara jiraatamu keessatti carraa baay'ee jira. Tokko yoo kufe tokkoon ka'uun jira. Tokko yoo gadi waan tokkoon ol ka'uun jira waan ta'eef barumsa isinii ta'an jedha. Bye bye.